Addunyaa kanarratti maaliif namoonni dandeettii wal qixa qaban garuu tokko biiliyoonera ta'e inni kaan kiraa manaa kaffaluuf dhiphata. Garaagarummaan isaanii humna jabaa qabaachuu isaanii miti. Garaagarummaan isaanii sa'aatii 24 isaanii akkamitti akka itti fayyadaman qofa. Guyyaadhaa kanaan jireenya kee mo'achuun ni barbaadamoo yeroon si mo'ate jireenyi kee akka bishaaniitti harka kee keessaa akka dhangala'uuf dhiifta. Waggaa shanarraa hiriyoonni kee har'a waliin taphattu eessumaan dhaqan. Garuu sa'aatii miti sekondii amma bilbila kee ilaalaa jirtu kana deebistee hin argattu. Mee yaadi baankii ta'uu guyyaa guyyaan ganama sa'aatii 12 irratti herrega baankii keetii irratti qarshii 86,400 siif naqa. Garuu seera ta'uu qaba. Qarshii kana guyyama sana yoo hin fayyadamne galgala irratti herrega baankii kee keessaa ni haqama osoo jedhamee maal goota? Daqiiqaa tokko osoo hin gubne hundumaa ni fayyadamtaa miti. Akkasuma guyyaan tokko sekondii 86,400 qaba. Yeroo kee harka namoota biraatti, harka bilbila keetii fi harkeeffannaatti maaliif dhiiftare? Herreen kee dhumachaa jira. Guyyaan har'aa kun deebi'ee hin dhufu. Sa'aatiin amma bilbila kee irratti lakkaa'amaa jiru kun seenaa jireenya keetii keessatti kutaadhuma tokkodha. Garuu gaaffiin guddaan kutaa seenaa keetii kana maaliin barreessaa jirta? Namoonni baay'een yeroon akka bishaaniitti harka isaanii keessaa yoo dhangala'u ni argu. Garuu qabachuu hin yaalan. Maallaqa yoo dhabde ni hojjetta, madda biraa ni barbaadda. Garuu yeroo har'a qisaa'ete san eenyunuyyuu deebisii naaf kenni jechuu hin dandeessu. Yeroon maallaqaa miti, yeroon jireenya. Hundi keenyaa guyyaatti sa'aatii 24 qabna. Maaliif namni tokko addunyaa jijjiira, inni kaan immoo jireenyuma isaa mo'achuu dadhaba? Garaagarummaan isaanii dandeettii miti, carraas miti. Garaagarummaan isaanii kabaja isaan yeroof qaban qofa. Barreessituun beekamtuun J.K. Rowling kitaaba Harry Potter barreessuu kan eegalte yeroo jireenya ishee dukkana keessa turtetti hiikamtee hiyyummaa keessa jirti. Mucaa ishee gargaarsa mootummaatiin guddifti turte. Garuu isheen yeroo hundaa yeroo hin qabu jettee hin komatne. Mucaan ishee yeroo raftu mana bunaa yookaan kaaffee deemte daqiiqaa muraasa argattu sanitti gargaaramtee barreessi turte. Inni ati daqiiqaa 15 qofa qaba jettee tuffattu sun J.K. Rowlingiif jireenya ishee jijjiiruuf gahaa ture. Atis yeroo gahaa hin qabu jettee of hin gowwoomsin. Yeroo xiqqoo qabdu sanitti fayyadami. Diinota jireenya keetii mo'adhu. Maalitu yeroo keessi duraa nyaachaa jira? Inni jalqabaa procrastination yookaan boruun hojjedha jettee of gowwoomsita. Garuu boru guyyaa namni itti hojjetu osoo hin taane guyyaa namni itti gaabbuudha. Inni biroo immoo addunyaa nama biroo yookaan sooshaal miidiyaa. Sa'aatii meeqa bilbila kee scroll gochaa dabarsita? Jireenya namoota biroo ilaaluuf yeroo kee gubda. Garuu jireenya kee ijaaruuf daqiiqaa tokko hin kennitu. Kan biraa immoo lakki jechuu dadhabu. Namni hundi akka si jaallatuuf eeyyee jettee of dhiphista. Garuu galma keetiif eeyyee jechuun waan galma keetti sin geessine hundaaf lakki jechuudha. Hojiin kee har'aa hojii murteessaa yookaan diip work irratti haa ta'u. Bilbila kee cufii balbala kee cufadhu sammuu kee hojii jireenya kee jijjiiru sanarratti qofa hidhi. Daqiiqaa 30 kan xiyyeeffannoo guutuun hojjetame sa'aatii 5 kan xiyyeeffannoo malee hojjetame ni caala. Tooftaa itti fayyadama yeroo yookaan technical skills. Amma amala kee jijjiiruuf tooftaalee kanneen fayyadami. Kan jalqabaa karoora galgala. Guyyaan kee kan mo'atamu ganama osoo hin taane galgala duraati. Hojiiwwan 3 boru hojjechuu qabdu galgala barreessi. Seera daqiiqaa 5. Hojiin tokko sitti ulfaannaan daqiiqaa 5 qofaafan hojjedha jedhii eegali. Sammuun kee eegaluu qofa sodaata. Erga eegaltee booda itti fufa. Hojii ulfaataa dura hojjedhu yookaan eat the frog. Hojii hunda caalaa sitti ulfaatu ganama sa'aatii 1 irratti raawwadhu. Sammuun keenya ganama yeroo ka'u humni isaa olaanaadha. Sa'aatiin akkuma deemaa dhufeen humni sammuu keenyaa ni xiqqaata. Yoo hojii ulfaataa sana gara galgalaatti dabarsite nuffiinsi qaba. Sammuun kee boruun hojjedha jedhee si gowwoomsa. Ganama humna qabda, ganama xiyyeeffannoo yookaan fokosii qabda, ganama namni si jeequ xiqqaadha. Kanaafuu humna ganamaa sanitti fayyadami. Milkaa'ina gara fuuldura yaadime. Waggaa 5 booda eessa ga'uu barbaadda? Namni waggaa 5 booda ta'uuf yaaddu sun yeroo isaa akkamitti fayyadama? Inni har'a fiilmii ilaalaa oola? Inni har'a nama machaa oola? Miti. Inni waggaa 5 boodaa sun har'a hojii keessa jira. Inni har'a barachaa jira. Inni har'a ofirratti hojjechaa jira. Yoo ati har'a yeroo kee irratti hirmaannaa goote yeroon ammoo gara fuulduraatti milkaa'ina siif kenna. Hin ifatin adeemsi kun obsa gaafata. Success is a marathon, not a sprint. Milkaa'inni fiigicha dheeraadha, fiigicha gabaabaa miti. Yeroo kee sirnaan itti fayyadamuuf seerota 3 kanneen fayyadami. Kan jalqabaa seera 80 yookaan the Pareto principle. Addunyaa kanarratti bu'aan kee parsantaan 80 kan dhufu hojii kee isa parsantaa 20 qofarraayi. Namoonni baay'een hojii xiqqoo yookaan parsantaa 80 irratti yeroo isaanii gubu. Garuu bu'aa xiqqoo yookaan parsantaa 20 argatu. Kanaafuu guyyaa guyyaan hojii 3 kanneen bu'aa guddaa sii fidan qofa addaan baafadhu. Isaan san irratti xiyyeeffadhu. Kan lammaffaa seera Parkinson yookaan Parkinson's law. Hojiin tokko yeroo ati isaaf kennite hunda guutee babal'ata. Yoo hojii tokkoof torbaan tokko kennite torbaan guutuu sitti fudhata. Yoo sa'aatii 2 kennite ammoo sa'aatii 2 keessatti xumurta. Kanaafuu hojii keetiif deedlaayinii gabaabaa kenni. Of dhiphisii dhiphinni sun hojii kee akka saffisaan xumurtu si taasisa. Inni sadaffaa ammoo tooftaa Pomodoro yookaan Pomodoro technique. Sammuun namaa sa'aatii dheeraa walitti fufinsaan xiyyeeffachuu hin danda'u. Kanaafuu daqiiqaa 25 hojjedhu, daqiiqaa 5 boqadhu. Erga kana si afur gootee booda boqonnaa dheeraa daqiiqaa 20 fudhadhu. Kun sammuun kee akka hin ifannee fi doopaamiiniin kee akka hin dhumne si gargaara. Dhumarratti gatiin yeroo maal jedhanii yoo si gaafatan deebii herregaa qofan kennin. Gatii yeroo hubachuuf namoota madaallii jireenyaa adda addaa keessa jiran kanneen gaafadhu. Gatii waggaa tokkoo beekuuf barataa qorumsa kufe gaafadhu. Inni waggaa guutuu dadhabee daqiiqaa muraasaaf dogongora uumeen waggaa tokko duubatti hafe sana gaafadhu. Gatii ji'a tokkoo beekuuf ammoo haadha mucaa ishee guyyaa
guyyaa malee deesse gaafadhu. Ji'a tokko hafuun isaa jireenya mucaa ishee irratti dhiibbaa akkamii akka uume isheen ni beekti. Isheef ji'a tokko lubbuudha. Gatii sa'aatii tokko beekuuf ammoo jaalalleewwan waggaa baay'ee booda ol arguuf sa'aatii tokko hafe gaafadhu. Sa'aatiin sun isaanitti waggaa 3 ta'a. Akkuma Einstein jedhe yoo ibidda irra teesse daqiiqaan tokko sa'aatii ta'a. Yoo nama jaallattu bira teesse ammoo sa'aatiin tokko daqiiqaa ta'a. Gatiin sa'aatii tokko miira keessa jirtuun madaalama. Gatii daqiiqaa tokko beekuuf ammoo nama xiyyaarri daqiiqaa tokkoof jala darbe gaafadhu. Daqiiqaan tokkoon sun carraa hojii isaa, carraa dorgommii isaa yookaan carraa jireenya isaa hunda jijjiiruu dandeessi turte. Gatii sekondii tokko beekuuf ammoo nama balaa konkolaataa irraa sekondii tokkoon oole gaafadhu. Sekondiin tokko sun addunyaa kanarratti hafuusaa fi dhabamuu isaa gidduu jirti. Gatii miilii sekondii tokko beekuuf nama dorgommii olompikii irratti meedaaliyaa gooldii dhabee silvarii argate gaafadhu. Namni sun waggaa 4 guutuu leenji'ee miilii sekondii tokkoon seenaa dhabe. Maal baranna argitee yeroon sittin dharraatu ati yeroo keetiin madaallamta. Namni waggaa tokko qisaaseessu waggaa tokko jireenya isaa irraa ajjeeseera. Namni sa'aatii tokko qisaaseessu ammoo gatii jireenya isaa hin hubanne. Namoonni baay'een yeroo nan dhabe jedhu garuu yeroo hin dhabne waan dursa kennaniif dhaban malee. Sa'aatiin 24 siif kenname sun herrega baankii kaffaltii hin qabnedha. Guyyaa guyyaan withdraw yookaan irraa baafachuudhaan fayyadamuu dandeessa. Yoo hin fayyadamne immoo expire ta'a. Gaafii koo isa dhuma sa'aatii tokko ittaanu kana maaliif fayyadamta? Nama waggaa tokko booda kufe ta'uuf moo nama miilii sekondii tokkoon injifatee seenaa hojjetu ta'uuf? Murtoon kan keeti. Xumurratti waan tokkoon siin jedha. Guyyaan gaariin yeroon sirriinii fi haalli mijataan hin jiru. Ati akka itti fayyadamtuun sirrii taasifta. Har'a ka'ii ammuma eegali. Daqiiqaa tana keessatti waan faayidaa qabu tokko raawwadhu. Rabbii gaditti jireenyi keessi harkas jira. Yeroon keessi harkas jira. Yoo yeroo kee mo'atte addunyaa mo'atta. Viidiyoo kana yoo jaallatte subscribe godhi. Yeroo kee beekumsaan guutuuf share godhi namoota yeroo guban dammaqsuuf. Komentii irratti har'an eegala jedhii barreessi.